Jirtu hordoftoota chaanaalii maatii Aastaachuu Guntunuu bakka jirtaniin nagaa fi salaamtaan teenya isin geessichaa viidiyoo bareedaa gabaabaa ta'e tokko qabadhee isinii dhiyaadheetiin jedhaarra. Viidiyoon keenyas karaa salphaa itti YouTube chaanaalii keenyaaf introo fi tempileetis ta'e watermaarkii akkasuma baanara isa firii sooftiyeerii itti hojjetan tokko isin agarsiisa. Hordofachaa warri Aastaachuu sabskiraayibii godhin sabskiraayibii godhuudhaan nu deeggaraa laayik sheer nu godhaa jecha kallattumaan gara viidichaatti seenaa. Egaa tureewwan baay'een yeroonii fi YouTube chaanaalii banannee viidiyoolee ittiin hojjennu introon dirqama barbaachisaa, baanariinis akkasuma barbaachisaa, akkasumas watermaarkiin barbaachisaadha. Kana hunda hojjechuudhaaf sooftiyeerota firii ta'anii jira. Kanneen baay'een doolaaraan si gaafatanii isaan firii ta'an sana eenyu fa'aa akkataniin isinii hima. Bareedaa tokko qabadhee isinii dhiyaadheetiin jira. Innis kan Canva.com kan jiru tokko. Canva.com kun bu'aan isaa firiidha. Doolaara hin gaafatu. Kallattumaan salphuma buufattaa baanarii fi intro ni akkasumas watermaarkiis waan barbaadde hojjechuudhaaf karaa salphaa baay'ee bareedaa ta'e jechuudha. Isa kana karaa salphaa ta'een isin agarsiisa. Isa kana argachuudhaaf dirqama add goota. Add erga ittiin hin boodatti maal goota? Iddoo itti waaw Canva.com innaan kallattumaan sii dhufa sooftiyeerichi. Isa kana argannaan kallattumaan firii kanneen biraa doolaaraan kan si gaafatan san doolaara sin gaafatu inni kuni karaa salphaa ta'een buufattaa jechuu isirraa. Haruma salphaa ta'een maalii dura akkaawuntii banattaa erga akkaawuntii banatteen boodatti kan seentu or yoonii fi YouTube chaanaalii kee kompiitara irra fayyadamaa jiraatte kallattumaan akkaawuntii kompiitara kee itti fayyadamaa jirtuun seenta karaa salphaa ta'een eenyinuu loogiinis Google akkaawuntii jee si gaafata. Asumaa hojii seentee haruma salphaadhaan introos ta'e tempileetis baanariis ta'e footoolee adda addaa kan hojii chaanaalii keetiitti wal qabatan kiriis gootee itti fayyadamuun ni danda'ama. Isin jaa egaa mee hojiiwwan piraaktis godhaa ilaalla. Warri Aastaachuu sabskiraayibii godhuudhaan chaanaalii keenya yeroodhaan yerootti viidiyoo barnootaa nuti gadhiifnu argachuuf ol nootifikeeshinii irra godhadhaa jechaa kallattumaan ittiin seenna. Akkanatti erga seenneen boodatti rakkoo konekshinaatii hedduu konekshinii waan dadhabaa ta'eef ture malee inni turu an akkaawuntii waan nama duruu banadhee jiruuf akkanatti erga si dhufeen boodatti eessa seentaa akkaawuntii kiyyaa hojii seenee jira namni fakkeenyaaf ergaan akkaawuntii kiyyaa hojii seeneen boodatti kan akkana sii fiduu baanarii hojjechuu dandeessaaf keessatti waan barbaadde eessarra dhuftee iddoo sarcheetti waan irra dhuftee barreeffatta. Fakkeenyaaf watermaarkii hojjechuu feeta tempileetii waan barbaadde jechuudha. Viidiyoo introos amma mee fakkeenyaaf viidiyoo introo tokko gadhee isin agarsiisa. Introo itti barreessite iddoo sarcheetti waan irratti intro itti yeroo itti barreessite kallattumaan introolee firii ta'anii si geessa kanneen doolaaraan si gaafatan irraa firii qulqulluu doolaara si gaafatu haruma salphaa ta'een buufattee ittiin fayyadamuudhaaf isa kanaa jechuu bareedaan akkana si fidaa erga kana si fideen boodatti maal goota gama harka bitaarra dhufuun gatartifattee iddootti kwaalitii kalarii waan si gaafatu jira kan gubbaa piraayis waan jettu jira piraayis irratti firii kan jettu irra kilii goota firii hantaan qofa si baasa achi booda kanneen yuunii fi piroo jettee doolaaraan fa'aa si gaafatu jira sanneen warreen kafalanii buufatan qofaa jira isaaniif ni ta'a. As keessaa fakkeenya tokko ni agarsiisa fakkeenya salphaa tokko isa kana hojjannaa jennuu irra kilii goota dhufteeti erga irratti kilii goote booda kastamaayiz jettaan erga kanatti irra kilii goote boodatti diizaayinoota isa jala moor laayik onneen isa fakkaatan hedduu jira amma isa kana kastamaayiz goote jechuudha karaa chaanaalii kan jiru welkaam tu chaanaal ni barreessite isa barreessuudhaaf kastamaayiz tempileet kan jettu jira kastamaayiz isa erga dhuftee booda akkanatti sii dhufa erga kana sii dhufeen booda maqaa chaanala keetii guutuu akkasumas piroofeeshinii gee chaanaaliin gee maal akka hojjetu karaa salphaa ta'een ittiin barreessita. Erga kana sii dhufeen boodatti edit video itti jira edit video na godhu edit kana
edit godhu jechuudha. Edit video godhu yeroo salphaatti. Fakkeenyaaf channel name jira. Iddoo kanatti double click godhee asxaa YouTube ittiin barreessaa jechuudha. Asxaa YouTube kan itti barreessee booda dizaayina barreeffamichaa kallattii fedhi kan barbaadetti jijjiirrachuu dandeessa. Asiin kalarallee akkasumas kalarra birallee kuttee akkasumas maali dizaayina isaa dheerina saayizii kana jijjiiruu dandeessa. Erga kanatti gooteen booda maal goota seef godhuudhaaf imeejii waan loogoo chaanaala keetiitiin wal qabatu itti ta'uufis asumaan dhufta. Kanneen hundinuu tekstii jira. Egaa waa hunda isin himuuf yeroo waan hin geenyeef saayizii barreeffamaa tekstii dizaayinii illee fakkeenyaaf isin jijjiiruu dandeenya. Isuma kana isa kana bifa barbaadetti isa kanatti akkasumatti irra gad harkifattee kan barbaadde godhachuun karaa qal'aalii ni dandeessa. Kanatti erga dizaayina barreeffama kan barbaadetti fakkeenyaaf kanarra godhachuun kan agarsiisa. Horiitu yookaan akkanatti si godhattee jirta. Erga kana gootee xumurteen boodatti bantee ilaaluu ni dandeessa. Kanatti rakkili gootee akkanatti erga ilaalteen boodatti intro kana seef godhachuudhaaf sistemni qal'aleen itti fayyadamtu ni jirti. Welcome to asxaa YouTube gurguruun isin boodatti seef godhuudhaaf iddoo sheeratti kanarra dhufuudhaan sheer jettaanii ni goota daawunlood kan jiru jalarra jira. Kana gabbee daawunlood jettaan erga daawunlood jetteen boodatti ni eeyitaa jechuudha. Hanga HD daawunlood 80 godha. Quality bareedaa waan ta'eef daawunlood jettaan ni eeyitaa hanga inni itti bahee fixu. Erga fixeen boodatti bantee ilaaluun dirqamadha. Erga kana ilaaltee fixeen boodatti haruma salphaan kana ammaan boodatti irra katana intro hojjechuufis ta'e tempileetii baanarii hojjechuufis ta'e watarmaarkii waan barbaaddan chaanaala keessanii waan isin fayyadaatuuf firii sooftiweeriin kan irra dhufamu kun hedduu bareedaadha. Isa kana fayyadaman isin jira. Kanneen biroo hedduun doolaara isin gaafatu jettanii hiitanii kanaafuu kan doolaara buusurra firii katee kana fayyadamaa hedduu jira. Dizaayina barbaaddatanitti fakkeenyaaf annamma yeroodhaaf hin gasiifne malee namni warreen teekinooloojii kophaa jira. Kan yuunifi fuudii biizinasii waan hedduu keessa waan chaanaaliin beekan hojjetu waan isaa wal qabatee hundaa'u riileetiidii katee jira jechuudha. Fakkeenyaaf yoo itti barreessitee ilaalte biizinas piroomoot kan godhu jira. Akkasumas teeknoo tanaan teeknoo piroomoot kan godhu jira. Teeknoodhaan kan wal qabatan akkasumas niwus jennaanis waa'ee niwusii wal qabatan naannoo waan barbaadaniin jechuudha. Asirra sarchi godhuudhaan waan barbaadan kan chaanaalii hojii keessaniitiin wal qabatu bareedaa buufattanii ilaaluu ni dandeessan. Amma kana daawunlood nuti jedhamu jira. Erga firii daawwanna sooftiweerichi kun doolaara alatti firii erga daawunlood gootaniin booda buufattee bantee ilaaltee si ta'uu dhabuusaa akkanatti rakkoo gootee oppinetteenii ilaaluu ni dandeessa jechuudha. Karaa salphaan daawunlood nuti jedhamu hedduu bareedaadha. Inni sooftiweericha kana fayyadaman isin jaa warra viidiyoon keenya waan hanga yeroo itti ana ol deemutti nagaan tura. Viidiyoolee keenyaaf chaanaala keenya sabiskiraayib laayik sheer nu godhaa jecha yeroo gaarii nagaan tura.